Jireenya keenya keessatti namoonni baay'ee sababa maalirraa kan ka'edha kan isaan milkaa'uu dadhaban. Yeroo baay'ee namoonni akka isaan nurratti qoosan kan taasisu yoo maal goonedha. Nuti jireenya keenya keessatti addunyaa kanarratti kan dhufu mo'achuuf malee mo'atamuuf miti. Viidiyoo kana ilaalteen xumurtu taanaan hin eegaliin. Yoo yaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Oroon Inspire warri taatan akkam naaf jirtu. Tole egaa guyyaarraa barnoota baay'ee bareedaatiif barnoota baay'ee namatti tolu isiniif qabadhee dhufeetan jira. Hanga barnoota dhumaatti na faana tura. Tole egaa mee barnoota keenya guyyaarraa mata dureen isaa maal jedha ofirratti hojjedhu kan jedhudha jechuudha. Jireenya keenya keessatti namoonni baay'ee kan isaan milkaa'an irraa afan yookaan immoo galma geessisuurraa kan isaan afaniif inni akka nun kaayyoo keenya injiraanni nu godhu ofirratti hojjechuu dhabuu keenyaadha. Yeroo baay'ee nuti ofirratti hin hojjennu wantoota nurraa hin eegamne raawwachuutiin qaama keenya, mul'ata keenya, abjuu keenya miina. Nuti of barbaannee dhabuu keenyaan kan ka'e addunyaa keessa jirru keessaa banna. Yeroo baay'ee ofirratti hojjechuu dhabuu keenyaan kan ka'e, of barbaaduu dhabuu keenyaan kan ka'e addunyaa nu keessa jirru kun keessaa of dhabuu dandeenya. Kanaafuu ofirratti hojjechuuf dursa of barbaaduun barbaachisaadha. Barbaaddee of hin argattu taanaan eenyu akka taate, maal akka taate, maaliif akka dhalatte, akkamiif akka dhalatte, uumama dhalatteef sana adda baastee hin beektu ta'e na amani wanta yaadde kamuu galma geessisuu hin dandeessu. Kanaafuu nuti jireenya keenya keessatti humnoota akkamii of keessaa qabna kan jedhudha jechuudha. Inni jalqaba irratti argamu dandeettii ofii beekuu. Ani maal yoon godhin hojjedhee milkeessuu danda'a. Maal hojjechuu immoo hin danda'a. Haala kamiin yoo deemin galma geessisuu danda'a. Kennaan naaf kenname maali? Maarrattoon hojjedheen galma ga'uu danda'a. Maarrattoon hojjechuu dhabe immoo kufa. Yookaan immoo mul'ata korraa duuba deeba. Yookaan immoo galma hiriyoonni koo ga'an haala kamiin hangaa kan jedhu baruuf dandeettii keenya, humna keenya, poteenshaalii keessa keenya jiru kana beekuun nu barbaachisa. Hanga kana hin beeknetti yeroo hundumaa nuun duuba irratti hafnaa jechuudha. Kanaaf immoo of barbaannee ofirratti hojjenne dandeettii keenya, humna keenya, enerjii keenya yoo baraadeemne na amani wantati akkati galma hin geenyeef si taasisu tokko illee hin jiraatu. Kanaaf immoo ofirratti amanuu qabdaa jechuudha. Dandeettii akkamii akka qabdu, humna akkamii akka qabdu, maal gochuu akka dandeessu of yoo gaafatte, yoo ofirratti hojjette, yoo of barsiiste, yoo of guddiste kaayyoo keessanaaf, abjuu keessanaaf ni jiraata jechuudha. Inni lammaffaa irratti argamu mul'ata kaayyoo adeemnuuf adda baafachuun irratti hojjechuu. Yoo ofirratti hojjenne mul'ata jiraannuuf kaayyoo adeemnuuf baafachaa adeemna jireenya keenya keessatti. Yoo ofirra arganne, yoo of barbaanne wanta hojjechuu dandeenya. Waan akkamii akka fiixaan baasuu dandeenya. Mul'ata keenya yaada qulqulloofteen qabaachuu nu gaafataa jechuudha. Gaafa ofirratti hojjennu, gaafa of jijjiiruuf hojjennu yeroo baay'ee wanta tokko jijjiiruun barbaanna garuu jijjiiruu hin dandeenyu. Wanta tokko sirreessuu barbaanna sirreessuu dadhabna. Kun sababa maalidha? Sababa ofirratti hojjechuu dadhabneef, sababa ofirratti ilaaluu dadhabneef, sababa daawwitii keessatti of ilaallu wanta dhabneef. Nuti immoo yoo ofirratti hojjenne iddoo kamittiin misteekii hojjedhaa jira, iddoo kamittiin dogoggora godha, iddoo kamittiin immoo seeraan deemaa jira kan jedhu yoo of gaafanne, yoo ofirratti hojjenne na amani jijjiirama adda ta'e fiduu dandeessa. Kanaaf immoo inni lammataa irratti argamu immoo mul'ata qabaachuudha. Kaayyoo adeemnuuf adda baafannee beekuudha. Hojii bareedaa ta'e akka nu hojjennu, akka itti jijjiiramnu kan gochuu danda'u kaayyoo adeemnuuf, mul'ata adeemnuuf adda baafachuu irratti yoo hojjenne. Kanaafiyyuu nuti jireenya keenya keessatti of barbaanne yoo of arganne, yoo eenyummaa keenya barre, yoo maalummaa keenya barre wanta barbaanne kamuu hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf immoo of barbaanne yoo of arganne, yoo ofirratti hojjenne, yoo dandeettii keenya irratti, yoo humna keenya irratti hojjenne mul'anni keenya ifa ta'ee mul'ata, qulqulluu ta'ee mul'ata. Nama kamittuu na agarsiisi jechuu hin gaafatu jechuudha. Ofiisaa kaayyoon keessuun, mul'anni keessuun ba'ee mul'ata. Fuuldura namaatti na agarsiisi kan hin qabneeni jechuudha. Kanaafiyyuu wanta hojjennu kamuu beekuu qabna. Wanta hojjennuuf, wanta adeemnuuf, wanta gochuuf adeemnu beekuu qabna jechuudha. Kanaaf nuti maal gochuu qabna ree? Mul'ata keenya wanta ifaa ta'e baafannee deemuu qabna. Inni sadaffaa irratti argamu wanta hojjettan yookiin immoo gaarummaa isaa sammuu keenya keessatti ilaallee hojjechuu. Wanta hojjennu kamirratti, wanta dalagnu kamirratti, dalagaa barbaadaa ta'u, hojii barbaadaa ta'u, wanta barbaadaa ta'u ofirratti hojjechuu laa ta'u, wanta kamiyyuu yoo ta'e wanta gaarii isaa,
main point positively isaa wanta ta'e wanta dhugaasaa wanta sammuu keenyaaf boqonnaa laatu wanta dhala namaaf boqonnaa laatu akka hojjechuuf adeemnu yookaan akka hojjechuuf jirru dura of amansiisu sammuu keenya keessatti imagine goone ofirratti yoo hojjetaa adeemnu wanta kaayyoo wanta hojjennu kam wanta karoorsine kam wanta yaanne kamu galma geessuu dandeenya yeroo ofirratti hojjennu wantoota kana sadan gochuu qabna jechuudha. Inni jalqaba irratti argamu dandeettii ofii beekuudha. Inni lammaffaa irratti argamu kaayyoo yookaan immoo mul'ata adeemnuuf ifa ta'ee fi adda ta'e baafachuudha. Inni sadeeffaa irratti argamu wantoota hojjennu yookiis immoo gaarummaa isaa yaaduu. Addunyaan kun nama waan jiraatuuf beekuun osoo hin taane wanta namoota waan jiraataniif hin beekneen guuttee jirti. Addunyaan kun maal hin jedhe namoota waan jiraataniif maaliif akka jiraatan maatti akka jiraatan sababa maaliif akka uumaman namoota hin beekneen guuttee jirti. Kana keessatti nuuni immoo maal gochuu qabna? Of beekuu qabna, of barbaaduu qabna. Addunyaan kun keessi guddaadha. Garuu yoo barbaanne qofa of argachuu dandeenya. Osoo hin barbaadin addunyaa kana keessatti of argachuu hin dandeessoti. Osoo eenyummaa kee dandeettii kee osoo hin barbaadin addunyaa kana keessatti of arguu hin dandeessu. Garuu of barbaaduu keessatti yoo of barbaadde waan barbaadde keessatti iftee mul'atta. Akka guca biiftuutti baatee mul'achuu dandeessa. Kanaafuu of barbaadi. Addunyaan guddaadha. Keessaa isatti hin argamaa miti. Namoonni baay'ee iddee kaan osoo hin taane iddee gaan yaaduudha kan isaan milkaa'ina isaanii galma geessan yoo of beekan humna keessa isaanii jiru dandeettii keessa isaanii jiru gaafa baraa hubachaa deeman humna akkamii akka qaban gaafa baraa deeman ofii isaanii dandeettii isaaniitti akka isaan bakkee jiranii mul'atan godhaa deema. Kanaafuu ofirratti hojjechuun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee nuti dandeettii keessa keenya jiru humna keessa keenya jiru amanuu dhabuurraan kan ka'e ofitti himuu dhabuurraan kan ka'e of barsiisuu dhabuurraan kan ka'e ofitti agarsiisuu dhabuurraan kan ka'e karaatti kufna. Nama mul'ata hin qabne jedhamna. Nama kaayyoof hin jiraanne jedhamna. Ummata of hin barre jedhamna. Kun immoo maal jechuudha? Ofirratti hojjechuu dhabuu keenyaan malee Rabbiin Waaqayyoon namaa gadi godhee nu uume miti. Nuti humna guddaa qabna, dandeettii guddaa qabna. Garuu yeroo hundumaa yoo irra deddeebine ofirratti hojjennedha. Kan hundumaa akka nu galma geessisuu dandeenyu kana amannuuf. Kanaafuu amma ati carraa guddaa qabdaa jechuudha. Namoonni baay'ee guyyaa irraa kana osoo hin argin du'anii jiru. Tarii atis guyyaa booda akka geessu hin beektu. Kanaaf immoo yeroo baay'ee namoonni wanta darbe kamuu jijjiiruu hin danda'an. Garuu wanta har'a keessa jiran yookaan immoo wanta har'a raawwachuu danda'an jijjiiruu ni danda'u. Namoonni baay'ee waan kaleessaa boor gochuu hin danda'an. Wanta har'a jiraatan garuu boor gochuu ni danda'u. Kanaaf immoo wanta kaleessaatiin of madaaltee dadhabina kaleessaatiin gadda kaleessaatiin kufaatii kaleessaatiin of madaaltee har'a kee kana hin balleessita yoo ta'e yookaan maaliif akka jiraachaa jirtu maatti akka jiraachaa jirtu adda baastee hin beektu yoo ta'e na amani. Tasuma wanta kamuu jijjiiruu hin dandeessu. Boorii keef har'a kee hojjechuu qabda. Kana jechuun immoo jireenya keenya keessatti ofirratti yoo hojjenne wanta kamiyyuu haala kamiin jijjiiruu dandeenya. Jechoota namoonni si laatan yaada namoonni ittiin si laataniin osoo hin taane humna keessa kee jiru poteenshaalii keessa kee jiru irratti yoo hojjette garuu na amani wanta kamiyyuu carraa jijjiiruu guddaa qabda. Namoonni baay'ee kaleessa isaaniitiin yookaan immoo dadhabina isaaniitiin of madaalanii ammayyuu gadda sana keessa jiraachuu danda'u. Ati garuu sanarraa addadha. Carraa akka kunoo har'a kana dhaggeeffatte akka ta'u jijjiirtuuf tokko kunoo kana jijjiirama barbaaddeeti guddina barbaaddeeti. Jireenya kee keessatti kan itti tattaafachaa jirtu. Kanaaf immoo jalqaba wanta kamuu jijjiiruun dura ofirratti hojjechuu maaliif akka jiraannu maatti akka jiraannu karoora maalii akka qabnu mul'ata maalii akka qabnu adda baasnee hin beeknu taanaan namoonni ofii utoo mul'ata hin qabaatiin jechoota baay'ee sirratti dubbachuu danda'u. Yaada adda addaa sirratti kaasuu danda'u. Sana ta'uu hin qabu. Kan kaayyoo kee karaatti hambisu. Ati garuu yoo ofirratti hojjette haala kamiin wanta kamuu keessa teessee yoo raawwatte na amani galma barbaadde ga'uu ni dandeessa. Wanta ati dagachuu hin qabne tokko immoo har'a wanta ati qabdu yeroo ammaa kana qofadha. Kanaafuu wanta dabarsiteen teessee of gabroomsitee yookaan immoo yaada bitamuu jalaa of baastee mul'ata keef kaayyoo keef abjuu keef jalqaba ofirratti hojjedhu. Yoo kana raawwatte na amani mul'ata kee yookaan immoo kaayyoo kee akka ati galmaan hin geessisne kan si taasisu tokkollee hin jiraatu. Kanaafuu jalqaba ofirratti hojjedhu. Yoo isinitti toleera ta'e like, share, subscribe godhaa. Hiriyoota keessan jaallattaniif illee qoodaa waan afaanatu